bifa namaan qabdu isaa jecha garuu akkana taate mucaa kiyya kanaaf gammadu jetteeti baadiyyaa qoraan cabsaa magaalatti isaa mana kireessitee fi achi qabeenyatti ergaa barsiisuu jirti isin xurooyitee ofiisiiti kala bifa jijjiirrattee otoo fi gammadu dandeessu silaa teessee inni magaalaa moggaa baasee kamittummaa jedhu qixaa namni irratti argajee akkuma ijoolleen saayibban isaa agartee jee hay oomaan isiin gandeessa namummaatiif jennaan awla kiyoo dullattiin karaa wallaalteetiin qajeelchu jira hin beektu karaa duraa bateen qajeelchu jira asiin beeyda fi asiin dabri jeenitu mammaa isaa achiin qajeelchee what a great shame qaaniidha akkas godhu nama achiin qajeelchee dabarse jeemma abboonni kan kee yoo lubbuun hin jiran ta'e har'a taasa darbanii jiraatan ta'e rabbi fuula rabbitti haa tolu warri abboottiin keessan ammoo lubbuudhaan isiniif jirtu alhamdulillah jaa abbootti ta'e jabeessaa hayyee harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallattoota daawwattoota TV Hakiimshaa YouTube arraas deebinee dhufneetidha kan nuti jirru akkuma kana duraa sagantaawwan babbareedaa sagantaa gaggababaa sagantaa barsiisoo fi bashannansiisoo sagantaa akkaataa jireenyaa irratti hubannoo irraa argachuu dandeenyu hubannoo irraa argachuu dandeessan kana duraa isiniif dalagaa ture turuun kun yaadatamuudha arraas sagantaa gabaabaa daqiiqaa 5 caalle qabadee isiniif dhufeetidha kan hin jiru guyyaa irraa maadiraayin haasawuu barbaade yoo jettan wantoota silaa namni akka kiyyaa kun irraa haasawuun malle namoonni bebbeekamoon namoonni jajjaboon namoonni gatii nama beekan irraa haasawuu qaban mata duree jabaa tokko irraa haasawuu barbaade innis maali jettanii yoo yaaddan mata dureen san rabbii gatitti gaa dhufiinsa keenya addunyaa kanarraatiif sababa warroota ta'an galataadhaa fi abbaatii kanneen arra haasawuudhaaf dhufe yeroo haadhaa fi abbaa jennu gaa dhugumatti rabbii gaditti waa isaanii keessattuu haadha jechuun galataadhaa waan nuti laaftu tanatti dubbannee yeroo gabaabaa sana keessatti haasnu miti yeroo akkasumaanuu namni galata namaa hin beekne galata rabbiitillee hin beeku akkuma jedhamu galata isaanii gabaabsee haasuudhaan barbaada addunyaa tanarratti namni erga nama taatee uumamtee addunyaa tanarra dhufte isaan sababa siif ta'aniitidha kan isaan jiranii maaliif yoo jettee isaanis jireenya gammachuu ilma kan dhaluuf namni tokko ilmi san bakka abbaa yookaan haati san geesse caalee argame akka jireenya gammachuu tokko gara fuulduraatti jireenya isaan caalu dabarsuudhaaf kan isaan hawwanii addunyaa tanarraa namni bakka akka isaan geeyu irraa ol akka geessu barbaadu barsiisaa fi haadhaa fi abbaa kee qofa jedhan namni ofiin baratiin si barsiisu Bersaanis ofii sadarkaa gadiirra taa'ee sadarkaa elementarii taa'ee si barsiisee akkaatti dooktara injiinara waan gurguddaa taatu siif hawwa jechuudha joornaalistii akkaatti iikooloojistii ikoonomistii akkaatti taatu akkaawuntara akkaatti taatu kan siif hawwu barsiisaa fi maatii hanqaadhaaf abbaa kee qofa jechuudha kanaafuu never forget don't remember always your mother your father is always more than anything if they are alive still now you should be careful. You should be keep in the proper way. If they are alive still now, you should be keep. They are in the proper way. They are everything for us. They are everything for you. Just like me. Yes, Alhamdulillah, they are alive. Both my families. So, Yabo. So, you should be now this. Your family is more than anything, more than everything. If your mother is alive, still now say Alhamdulillah and keep her in the proper way. If your father is also are alive, keep him in the proper way and care him. So they are everything for us. Wallahi alhamdulillah arra lubbuudhaan jiranii maatiiwwan keenya haadhaa fi abbaa kiyya hedduu galatoomaa jechuun hin barbaade jechuun haan fin ibsu guyyaa irraa kana milkaa'ina arra irra ga'ee bidduu hanga ammaa ga'ee aseebu kiyyaa isaan gahee guddaa takkanaaf oolanii +2 51900326 galata guddaa takkana biraa qabanii akkasumatti isin hundinuu jechuudha namni haadhaa fi abbaan isaa lubbuun jiran karaa barbaachisuun eeggatuun dirqama amantii keessatti illee rabbiin dubbatee jira abbaas akkasuma dubbatee haadhaas haadha irratti deebi'ee nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam yeroo sadi dubbate yeroo sadi maatii kan kee jannanni miilaadhaaf abbaa jala jiraa wanti jedhamu waan biraa fi miti hiikaa biraan qabu isaan yoo jabeeffatte isaan karaa sirriitiin jabeessite milkiin kan kee addunyaa fi akhirattis akkasuma jechuudha waan fadhanillee haa taane haadha abbaa kan kee gammachiisuun dagatin ina aarsin isaan Malfif, they are everything for you.
qabdu isaanii ala waan takka waan namni sittaanu sun jiru milkaa'ina qeeb namni yoo aaras qabaatan illee yoo gammadde namni humnaa ol si gammadu isaanii waan ta'eef jabeessuu qabda isaan abboonni kan kee yoo lubbuun hin jiran ta'e har'a tasa darbanii jiraatan ta'e rabbi fuula rabbi itti haa tolu warri abboottiin keessan ammoo lubbuudhaan isiniif jirtu alhamdulillah jaa abbootti teessan jabeessaa wallahi abbaa haadhaa fi abbaa jechuun taphaa miti addunyaa tanarratti biiliyoonara feete ta'e if you are a billionaire if you are not respect your father your mother you are meaningless not you are nothing qabeenya feete qabaadhu wallahi jechuun ulfaata haadhaa fi abbaa yoo kabajjii isaan sadarkaa barbaachisu akkaataa barbaachisu qabattee wajjin hin jiraatin ni ulfaata milkiin isaanii alattis hin jiru qabeenya qabaattus haadha abbaa keetiin gammachiisi xiqqoo qabdu haadha abbaan kee bishaan obaasi ummaati jamaaliin sii godha babaa kiyya maaliin sii godha jiin jireenya hawaasaa manuti keessa jiraachaa jirru keessatti yeroo itti ilmoon abbaa wajjin teessee abbaa kiyya akkana jettee wajjin haasofte waan akkaataa jireenyaa jiru jireenya isaanii wajjin marachuu qaanfattu keessa jirra yeroo ammaa kana. Amma daa'imni tokko yookaan dargaggeessi tokko sadarkaatti ummaa isaa wajjin kophaa gattaa'ee haasa'ee wajjin mari'atee waan takkarra waliin hin geenye keessa jirra sadarkaatti qaanfatan jechuudha. Never ta'uun qabu gonkumaa yeroon jaarraan jaarraa 20 takkaffaa mariyatuu qabda maatii keetii hojii gatteessa yeroo qabaatu qabda sa'a 24 keessatti yoo carraallee biraas fageesse malee sa'a 24 keessa maa bilbilaan illee taane deeqaa 5 yoo deeqaa 10 maatii kee wajjin sa'a teessee mariyattee wajjin dabarsitanii waliin waan jireenya keessan irra mariyattanii yoo isaan galatoonfattu yoo ittiin naaf kadhadhaa du'aa naaf godhaa jettuun carraa sa'a akkasii ifi hannu qabda isaaniif illee kadhatuu fi qabda. yaa rabbi abboota kiyya gammachiisi yaa rabbi anallee nama laffaatee abboota kiyyaa san deebisu na taasisi jettee yaadatuu qabda. Maaliif sababni addunyaarra dhufiinsa keetii rabbii gaditti isaanii waan ta'eef yerootti daa'imni abbaa qaanfatu yerootti daa'imni haadha qaanfattu keessa jirra yeroo abbaa keetiif haadhatee wajjin obboleessitee wajjin yoo teessee mari'atin jireenya facaataa jireenya diigamaa jiruu diigamtuu jiraata namni jireenya diigamaa jiraata namni ilmi namaa haadhaa fi abbaa isaa karaa sirrii saniin roga sirrii saniin qabatee jabeeffatuu qabu hanga isaan jiran isaan waa hundaa namni milkaa'ina kee hundaaf siif gammadee maal siif ta'u isaan malee sin jiru saniifuu haadha abbaa kee jabeeffadhu dhugaan sin jaa haadha abbaa kan keessa sadarkaa barbaachisutti hanga lubbuun jirtu qabii jabeessi bakka barbaachisutti dhayxee ziyaaruu qabda haadha abbaa kan kee hanga fayyade deemu hanga maa armaa Ameerikaa Kaanadaa US Tarkii bakka barbaadde deemu milkiin hin jiru isaanii ala yoo isaan qalbiin si gadalliise sana eebbisin dhaqii ziyaarii haadha abbaan kee gola isaan jiran osoo fi baratin si barsiisan osoo fi karaa tokko hin deemin biizines maanis godhan qabeenya magaalaa suuqii si dhaaban yookaan maal godha waa hundaa olii isaan jechuun kabajamuu qaban kabajuu qabda isaan jabeeffatuu qabda qaanfatuu qabu namni maal jee guyyaa kubaabaa shee amini biroo rabbi namallee umurii isaan uffateeksuu hayyuu keenya nama jabaa shee keenya abbaa keenya nama bakka ni jiraami nama hedduu takka jaalannu wallahi nama daawwaa yeroo godhu nama kofalchiisaa beekumsa amantii kan isa kofalchiisaa waa'ee jireenyaan si taphachiisaa otoo guyyaa kana takkallee si nuufisiisne sitti maa oolaa beekte maal yeroo takka mucaa tokko jira jee fuudheeti ummaan isaa baadiyyaarraa magaalaa barsiisti jee maal godhee akka tasaa bira dhufte jee guyyaa tokko bira dhufte kayyeroo taanu chiikota yookaan dhalaa qabee harkarra kaayyatee magaalaa isa zannaxaa maal godhaa deemu guyyaa akka tasaa ummaa isaa akkuma itti dhuftetti otoo isaa eebban dafanii naan argine jee magaalaa moggaa xarafarra baasee dafee ummaan isaa xurooyitee beekaa uffannirra babbaqaqee maal taatee bifa namaan qabdu isaa jecha garuu akkana taate mucaa kiyya kanaaf gammadu jetteeti baadiyyaarraa qoraan cabsaa magaalatti isa mana keessee fi achi qabeenya itti ergaa barsiisuu jirti isin xurooyitee ofiisiiti kala bifa jijjiirrattee otoo fi gammadu dandeessu silaa teessee inni magaalaa moggaa baasee akkamitti ummaa kiyya turii kana namni irratti argajee akkuma ijoolleen isaa eebban isaa agartee jee
hay oomaan isiin dandeessan uummateetti jennaan awla kiyoo dullattiin karaa wallaalteetiin qajeelchu jira hin beektu karaa duraa bateen qajeelchu jira asiin beeyda fi asiin dabri jeenitu mammaa isaa achiin qajeelchee what a great shame qaaniidha suuruun amma achiin qajeelchee dabarsa jeemma amma dhalaa biraa maallaqa ummaan isaa akkas qoraan cabsitee fi ergitu wajjin inni xaafaa wajjin jiyee mana bunaa wajjin ta'an kaaffee waliin ta'an shame great shame wallaahi qaaniidha adas dhalte abbaas dhalte dhistee akkasitti yeroo hedduu jira fakki namoonni akkasitti waan hedduu waan beekumsa irraa argatan hedduudha jira asumaanuu gaa viidiyoolee babbareedoo viidiyoolee bashannansiisoo waan takka waan walitti himtu namni beekee fotoon namni hundinuu wal caalaa beekee fotoon ta'an ilmi namaa rabbiin daga ta'uudha jee ilmi namaa quraana qulqulluu keessatti kabajamaa keessatti dubbatee jira rabbiin ilmi namaa daga ta'uudha jee yaadachiisaa jee rabbiin yaadachiisaa jee ilma namaa saniifuu wal yaadachiisuun bareeddu irra deebinee namni hundi wallaalaa ta'e osoo hin taane wal yaadachiisuun bareeddu sunuma yaadachiisuu fi viidiyoon kun yoo isinitti tolee viidiyoo kana hedduu isiniif maxxansa waan ta'eef yuutuuba akkam shaatuuf kan jiru jala dheeyitanii viidiyoo babbareedaa akkanaa fi seenaa barattoonni maal keessa turan kan jiru fi akkaataa ilmi namaa itti jiruuf jireenya isaa fooyyessuun tokkotaa darbee keessatti waa'ee ilmi namaa paartiilee sadeen takka isiniif dhiyeessatu ture qabxii sadeen takka eessarraan dhufee eessan jira gara fuulduraatti eessattan deemaa waan jiru isin dhiyeessan ture yeroo itti aanullee mata duree bareedaa wajjii mata duree kan biraa wajjiin qabannee wal arginaa viidiyoon kun yoo isinitti tole sheer namaaf godhaa akkasumallee sabskiraayibiis kan jiru caalaa nuuf fooyyessaa laayik godhaa isiniin jenna kanumaan nagaa walitti raafnaa